nama guddaa jira. Bismillah. Hawaasa jirabbi. Wanni miidiyaa qabdi. Uumama miidiyaa irra deemu jiru kan mana geenya kana. Numaa ibsita. Suma gaafachuu barbaanne jechuun waan biraatiin. Sagaleen keenya jiraa misi bira? Yaa dhaga'uutu hin jire. Okay, fayyaa ta'e. Baga nyaatti. Fiidiyoo tokko yoo dhageessan beeku yaasin gaa namni hundi miidiyaa irra suma beeka jechuun namni akkasii beekutti abba nama bultiillee qabu nama ilmallee qabu si beeka namni hedduuni. Mukaanus gaafa isin gara biyya arabaallee deemtu wal lolanii walii kanii addaan bahanii akkas taatee akkas kuttee midhaan hin jenne namni hedduullee naasaa ture. Gaaf san dubbiin keessan hin dhagahne waan ta'eef wanni sun waan guddaallee taane jechuudha dhaabbate. Sagalee ta'e takkaan miidiyaa kana gubbaa deemu jira yoom isa laayivii sana hin agarre laayivii kallattii ilaalle sagaleen sun ta'e yoomi sagalee nama miidiyaa gubbaa deemu sana namni hedduu waraabee irraa onnoo godhu jiru sun. Yaa sagaleen eeda. Sagaleen eeda duraan dursa galatoomee produusericha akkasumatti illee ilma Oromoo haati kaanus jechuun nama kabajaa qabu ana birattis akkasumatti illee uummata Oromoo biratti nama naqqaaliiti haadha ilmaan kiyyaati sagalee maaliif nama kabajaa nagaa qabu Ida kesini, arratis yang kan mau amata dibba, arratis nama kabaja kabu nabra, malif, atau baru ilmi nama wali dufur ni kira, wali tiaru ni kira, segala, kasutile wal jalan cunus ni kira, aku mah jalan tijirtu tijibit ni sirti, ada bonus ni kirti, coba. Akkas sanifu isin jechuun arrallee borullee iftaanillee kabajaan qabaa fi akkasii wanni kaleessa ta'e sun immoo waan biraa sun ta'in waanuma miira keessa seenee yookaan ammoo dubbadde miira keessa giseen siin jiru maaliif jireenya kana keessatti Sidagama beta, yoonu fi namni jechuun dhiirti gaa ilmaan gisee wajji taatee achi boodoona akkasitti ilma wajji rakkattuu fi kana sii galee maaliif ijoollee lama ijoolleen tuni akkasii saniifuu sidagama sanumaatu sanna godhe akkas jee jechuudha sii galee jira. Haa ta'u garuu irreedduu jecha isin fayyadamtu takkaa jira. Jireenya ilmaan kiyyaatiin jijjiiru bee maarree minaan sagalee dhugaadhaa isitti akkas ta'uu mala. Garuu jireenyi kan jijjiiru ana malee isii bitee jechuudha. Sagalee jireenya ilmaanii fi kana hunda anaatu bikkaan fadhe dhakaa cabsee waan hin fadhe godhee deemee jijjiira malee isiin deemtee yookaan kaan ammoo anas taa'ee Jolle keessa taa'ee isin biyya arabaa deemtee nama naa dalagu bitee jechuudha. Dhiira akkasiitii si bitee jechuudha. Sagalee walitti harreetti adda baanee kuttee karaa Masrii haa ta'u garuu kabajaa guddaa na biraa qabdi haadha ilmaan kiyyaati haadha ijoollee tiyyaati boruus ta'eef taanis fuula duraaf illee jechuudha. Kabajaa guddaa na biraa qabdi jechuudha. Sagalee maaliif haadha ilmaaniiti kabajaa qabdi sagalee ijoolleen tun silaa isin hin jiraanne yookaan ammoo silaa naafisii walitti dhufne ijoolleen babbareedduun tun hin dhuftu jechuudha. Akkasii. Kanuma. Okay. Wani wanta jechuun gaafuma sila mukaanus Dubai jirti isa? Masriidha moo Dubai? Masrii jirti.
مصري والله ما كسر جرتون بيو قافوا مخالص بجادم تولي جتوني فدتك واللي قلت جتون مريداني متيجر قبل ما وان كسر من قبله sun walitti harreetuma deemte. اوكي يا دوم متات ام قلت غسر انجرتني Sun fakkeenyaaf isheen achi jirti anis achi jira sun dhimma keenya lameen. اوكي يا لغار سندي مغيسني مالي بيو aduga se anture gafa isin diamtu bakka sin gurtulle mbe wana account ba gurtu na fakate akkuma mati kette kan mari amiti mena min lola ta ka wala de wan jaw namne duna sanate asa ture khalla ki wal mataha fer majar sa yartitini akkuma tre khafte san jireenya jijjiiruu dhaaf tarii waltum suudhaaf waan akkas akkasitti deemte nama jira soo jira walumaa galatti gaafa biyyaa baatullee jechuun mariidhaa miti. Okay, sanuma sagaleen kalee galgala haasawni sun kalee galgala meeqa amma murame as gubbaa deemu jiru sun. Kalee galgala. Yaasini bilbila mukaan usin qabu moo messengerii imoo waasappii telegiraamii bilbila kallattii keeysaa waan sabni itti himu tarii kira waliin haasa'uu hin danda'amu keeysaan moo ulaa keeysaa santu cufameetii carraan tokkichi inni qabu gara gastiitti si bira dhaqu waan ta'eef achirratti ol bee haasoo sana si wajjin haasee wannoo jira namni hedduun akkas jaasa maaltu ta'e jechuun ati yoo rakkoon akkasii jiraatte bilbiltee fi keeysaan wannoo hin gootu amma gaa yaasin dhuguu dubbanna wanni wal sodaan hin jirru maaliif beetaa nama keenya koomenti arguutti hin jira bultii namaa jettan bultii namaa namni deemee haadhee qotee laga seenee barbaadee fidee haasa'u hin jiru. Namoota gurguddaa maqaa qabanii fi namoota gurguddaa dhageettii qaban wanni si shakkisiisuu fi wanni si dubbisuu danda'u afaan isaanii keessaa miidiyaa irratti gaafa ba'ee mul'atu anis atis uumatti dhiyaannee irraa dhagahuu takkaa dhugaa san baruu barbaadudha. Kubaa wal sonuu qabu. Bultiin namaa bultii namaatti walii galla. Bultiin namaa talafarra jirtu. Harka namaa keessa jirtu. Bultii abbaan qabatee harkaa qabutu bultii namaa jaama sani kasin galchine. Bultichi garuu gaafa facee diigamee hasaasiinsaa qilleensa gubbatti hasaasiinsaa miidiyaa gubbatti gaafa hasaasamuu eegale atis itti galuu anis itti galuu mirga. Koos namoota kanaa kan maqaa qabu gaafa waan takka karaa dhageessu waan san qulqulleeffachuu takka adda baasu uummanni hedduun ni fedha namni hedduun leen sanuma deeggara. Ammas ka dubbachaa jiruuf sanumaaf. Biraa warri bultii namaa jettanii bultii namaa bakka isaan hin jirretti fedha keenyaa fi yaada keetiisi fedha keetiisi inni rakkoo miti. Mukaanuzi inni bilbilli siidhaan jiru jechuun ka tiktaak gara gastii toora nama kumaa singila ture na fakkaata yeroo sanatti nama hedduu dhufe ammas dhugaa dubbachuudhaaf namni yaaduma isaa haasa'u malee waan kana hunda sirrii akka inni ta'ee fi akka inni ta'e namni hangammaas gaafa illee hin jiru ati illee hin dubbanne sagaleen hatta hangee edaa afaan kee keessaa dhagahame gara miidiyaa irratti. Namni hundi arge sunillee hin argamne ammaan dura hin dhagahamne. Gisee yeroo sanitti irbaataa fi kanaa fi fataraa fi kanaas yoo immoo daleeduu tanaas ariitee sii galee daleeduu biraa fiddaa sii galee sanuma malee bakka jechuun ka miira bakka maalii bakka ammaasii irreedduu akkuma reebu sii bee jireenya kiyyaan jiru biyyarraa bee jechee siin fayyadamtu sanii malee kana caala immoo bilbili sii wanta miseenjereesiitis numaan qabaa jechuudha sigale malee ajandaa barbaadee yookaan ammoo waan kana barbaadee osoo hin miira keessa seenee jiboota kana waan takka gisee hobummaan si dhagaan ta'ee fi ammaasii gisee maal jaaniin akkaan itti ibsuun beeku sigale
akka namni tokko gisee ijoolleen tura yeroo haadha barbaaddu si galee saniifuu yeroo kanatti sila haati bira jiraatti hooyi jecha jaamurraa ka'eetiin malee waan san dubbadde malee viidiyoo sanarratti illee ammeenya hin dubbanne waanuma akkuma ede jeesanitti jechuudha. Okay. Abiraammoo Kallattii Abiraammoo okay. akkas jechuudha si galee. Okay. Yani kallattii illee bilbiluu kun dandeessaa mukaan Yusuf. Egaa numa jechuun yoo nufin bilbiluu fedheef numaan bilbilaaf yaa. Bilbiluun dinuu ni jira. Yoo kallattii bilbiluu fedhe sini bilbilta. Okay. Mukaan malee agendaadhaaf tarii waan ati sitti yaaddee isinis quba qabdu isin laayivii battee ati immoo isii bira deettee waliin gootanii miti. Redduu namni fakkeenyaaf ilaalcha namaa kana gisee ilaalte fakkeenyaaf waatu jira beekta. Keessa kee kan beeku ati qofa si galee. Namni biraa siif hin beeku. Garuu waan lafarra dubbattuu fi waan miidiyaa irra dubbattuu jira si galee. Fakkeenyaaf wanni miidiyaa kanarratti dhufee na dubbisiise yookaan kaan ammoo isii bira na fichisiise waan biraa osoo hin ta'in jireenya kiyya jireenya ijoollee tiyyaatiin si galee jijjiiruu bee jecha jiru laal qabxee kanaan haa qabadhaa jireenya ijoollee tiyyaatiin jijjiiruu bee si galee ifa si galee yeroo hedduu viidiyoo gisee daleetu akkasii jechuudha san jireenya jijjiiruu ana malee isii bitee jechuudha si galee wajji jijjiira yookaan kaan ammoo isiin karaa fagoo dheertuu deemtee jireenya jijjiiruu jecha jaamu sanirra dhaabbadheeti jechuudha si galee akkamitti waan si galee sanii bakka si galee san cufuuf yan fakkeenyaaf. Okay. Yoo akkas ta'e qabxee kana waan irra deemtee illee hin kaaftee fi dhugaadha namni